السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرى جرتو جولرمو إيغام بغا جراتني إيغا برنوتا أجايبا تكون سنيكا بدي دي أدير برنوتا آبي يوهاون شبكة أكا جايبا سنيفوج جتو يجورا إيغا برنوني خينيا خارا هوني برنوتا واي شبكة بلاشي بروني غا شبكة بلاش abdiin eeggachaa jirtan akka ajaa'ibaatti irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jira. Aappii bilaashgaa hara barnootatti dabruu keenyaan duratti warroonni YouTube chaanaala Maammee Jiituuf haarawaa taatan chaanaala kana subscribe, like, share godhuudhaan hiriyoota keessaniifis warreen akkasuma shabakaa bilaash barbaadan share godhanii yoo biraan geessan isaanillee irraa fayyadamanii nullee fayyadanii jechuudha. Kanaafuu subscribe, like, share godhu, comment godhuun aadaa isinitti haa ta'uun jaa. Kanumaafuu egaa amma gama barnoota keenyaatti dabarraa aappii isaa argattanii aappii gamanumaan gara pileestoorii keessanii seentanii pileestoorii namni hin beekne hin jiru keessa waa gabbuufatan jechuudha barnaamija. Egaa gamanumaan kaara yeroo tokkoof kiliik gooneetiin gama barnoota keenyaatti dabarraa. Aappii isaa harkannoo jettan gubbaa kanarratti bakka duwwaan ni jira sarchii bakka jettu kana sarchii kanarratti maqaasaa barreessitanii jechuudha. Yeroo kanatti irra gadhooytan an duraan barreessee waan hin qabuuf jecha irra gadheetuma haa seenu isin ammoo dirqama barreessuu qabdanii maqaan isaa aappicha maqaan isaa as gubbatti ni agartanii RUVI app max hajuu kana sirritti daawwadhaadha sirritti akeekachuu qabdanii jechuudha aappichi. Kana kan xiyyaata faatti bite kana aappicha sirritti adda baafadhaadha. Aappiin kooppiin hedduu jira. Aappii kana sirritti ilaalaadha. Maqaa yoo seeraan barreessitan raa guddaa gootanii utti aansitanii irraachuu toltanii waa guddaa achi booda qubee xiqqaa barreessitan aappiin kun salphumatti isinii dhufa jechuudha. Achi booda gabbuusee waan hin qabuuf jecha egaa isin yeroo irra gadhooytan aappii kana gabbuufattanii anama gabbuusee waan hin qabuuf jecha open jee haa seenuu gabaabumatti open jee yeroon akkatti yeroo takkaaf irra kilik godhee seene na dabarsaa jechuudha. Yeroo ammaa kanattu isatu naaf hojjetu jira. Ani irraa deebi'ee isin agarsiisu asitti ni agartan jeetii yaada isatu na dalagaa jira. Mobaayilii 60 mobaayilii 39 zeen firii jawwii hunda qabaa jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota fayyaa guutakka asumaan irraa deebi'eetiin itti agarsiisu amma irraa deebi'eetiin jira. Yeroo irraa deebi'eetiin jedhee taakkatti yoo paaswoordii isin gaafate yeroo dura bantan akkatti isinii banama. Isin paaswoordii itti guutuudhaaf gama gubbaa kanarra mallattoo suuraa nama fakkaattu ni jirti. Asirratti akeekkadhaadha. Suuraa nama fakkaattu irratti yeroo takkaaf gadhooytanii jechuudha. Egaa asirratti maal isinii baasa arguu jirtanii paaswoordii fi yuuzarneemiidha irraa haqee isin agarsiisu. Gama gubbaa kanatti username jaa username isaa maal barreessitu zeeruma barreessitan achi booda next jettaniini password irrattis zero barreessitan gama gubbaatti o barreessitanii password irratti immoo zero barreessitanii jechuudha. Achi booda maal gootu asirratti ni argitu kanatti password fi username isaa zero dhaa fi o barreessanii fittaniin booda asirratti login jettaniini jechuudha keessa seenuudhaaf. Yeroo kanas seentan anamma keessan dabarsee jira. Achi booda maal gootu amma shabakaa asirraa riyaala mallattoo kana mallattoo xiqqoo fuula duraa kana jechuun bakka sana qabxii xiqqoo sana argatan jeetii yaada xiyyaa kanatti deebisee gama dhumaa haarra qabxii xiqqoo sanarratti yeroo takkaaf kiliik gootu. Yeroo gootan shabakaan jawwii firii jira zeen firii takka takka asirratti jawwii firiidha. Wanta kalama fara jiru kun zeen firiidha. Asda fara jiru kun mobaayilii riyaala 60ti. Katti aanummaas mobaayilii 39ti. Katti aanummaas sawaadha jechuu bara 2022 haarawaa. Kana hunda yoo itti bantan isiniif akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Anamma mobaayilii riyaala 60 irratti dhahee isin agarsiisu. Yeroo akkatti itti guute amma gaa mobaayilii itti guuteetiin jira. Itti guutee amma asitti maal naan jedha disconnected jaa connected godhuudhaaf amma achi booda connection jaan jechuu gama jalaa kanaa yoo sirritti na wajjin laalaadha. Gama jalaa kanarratti connection bakkeettana connection godhaa jechuudha.
bakka amma sirriitti hojjetee jira jechuudha. Bakki sun connected jee akka ajaa'ibatti hojjetee jira jechuudha. Lakkoofsi gubbaa kanarratti hisaabaa jira. Aappii hedduu tokko jabaadha. Warroonni shabakaa hin qabne gaa kana gabbuufattanii bituun isin hin barbaachisu maammee jiituu jala seentanii akka ajaa'ibaatti harkattuun isin hin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaariin isin hin jaa. Waan hanga ammaatti nu hordoftaniif galatooma ulfaadha.